amma gaa ana buna Sawuroos kana gaa maaliifi kana dura mucaa qabu jedhanii haasaanii waan godhan dhabanii soba jalaa taanaan caal jedhan. Sambooda isaa nama haraadha akkas jedhan. Ofuma isaanii immoo sanyummaa kaasan waa'ee Oromoo maaltu isaan gashee isaa nama haraadhaadhan. Innis ta'uufii didee caal jedhan. Photoshop garagaraa hojjetanii abboota garagaraa arrabsanii waan godhan dhaban. Amma immoo suura kaasanii agaa barreeffama barreessanii kunoo qarshiin ammanaa isaan irratti argame jedhanii haasaa jiru. Erga ana buna Maatiyaas inni barraa'e sun chaappaa isaaniitiin firmaa isaaniitiin barraa'e soba ta'e koppii ta'e namni biraa sobee fakkeessee barreesse ana buna Sawuroos kunoo fakkaatee barraahuu hin danda'u kanuma naa deebisaame. Sila abbaan keenya waraqata wayii maqaleetti barreessaniiru jedhanii poosti ta'e. Sambooda immoo ani maqaleedhumattuu hin barreessine jedhanii waraqata chaappaa tiiterii akkasumas mallattoo isaaniitiin ani hin barreessine maqaleetti hin barreessine kan jedhu waraqaan ammas poosti ta'e. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokko nameen kabajamtoota maatii Kiristoos ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam hundumti keessan kiristaanonni lafa jirtan maraatti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam nagaa jirtu. Ani nagaa kooti waaqayyo guddaan maqaa isaa kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Egaa kun miidiyaa keessan miidiyaa sagalee waaqayyoo jedhudha. Sagalee waaqayyoo kan irratti barannu jireenya kiristaanummaatiif kan nu barbaachisan jireenya kiristaanummaa keenya faana wal qabsiisnee koorsii garagaraa kan jalatti barannuu fi wantoota gaggaarii kan irraa hubannudha jechaadha. Egaan namoonni yeroo jalqabaaf dhuftan baga nagaan dhuftan jecha YouTube kana subscribe osoo hin godhin akka hin baane as jalatti kan nuti barannu egaa wantoota waqtaawaa ta'an kana malee immoo keessattuu namoonni biyya alaa jirtan as jalatti koorsiin isinii kennamaa jiru ni jira. Kutaa sadaffaa hanga sadaffaa afuraffaan gadhiifameera. Keessattuu mubboloota keenya Araba keessa faa jirtanii egaa jireenyi biyya ormaa baay'ee rakkisaadha. Fakkeenyaaf achi hojiidhaaf baatanii yeroo biyya keessa deebitan wantoota hojjettan illee dhabuudhaan deebitanii kan achitti deebitan jirtu. Kana malee qarshii keessan haalan taaniin qabdanii humni keessan dafqii keessan waggoota hedduu yeroo sinjalaa badu hojii tokko malee faayidaa tokko malee bu'aa tokko malee yeroo sinjalaa badu jira. Karaa maatii karaa garagaraatii yeroo qarshiin keessan qisaasa'uu ni jira. Isarratti koorsii ni kennama. Yeroo biyya keessa jirtan deemuuf karoorsitanii biyya keessa yeroo jirtan maal gochuu akka qabdan yeroo achi teessanii hojjettan maal akka gootan yeroo galuuf karoorsitan maal akka gootan yeroo osoo biyyatti hin dhufiin durammoo achi teessanii maal akka gochuu qabdan biyyatti yeroo galtan akkamitti akka jireenya gaarii fi hojii gaarii akka qabdan koorsiin asiisiniif kennama waan ta'eef YouTube kana subscribe godhaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa kana immoo wantoota ajandaa ta'an irratti egaa wantoota uummata dogongorsan irratti immoo egaa akka sirriin taanee fi ilaalcha gaarii akka qabnu egaa dhugaan ilma waaqaatiin egaa wanti kun haa ta'uu baatus immoo egaa uummanni namni yoo maal qabatee akka deemu maal qabannee akka deemuu qabnu walitti himna jechaadha. Kanaaf waaqayyo gooftaan keenya waaqni hafuurri qulqulluu nu wajjin ta'ee isa fagaate mul'isee isa bade mul'isee isa fagaate dhiheessee iciitii isaa dhokataa nuuf ibsee ani bakka hin jirutti isin bakka teessanitti iciitii hunduma isaa nuuf ibsee akka nu barsiisu fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa lafa jirtan maraatti egaa ammas arjummaaf dhiifamni waaqa keenya araarsumaan Dubroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqulloota jaalala duukaa butoota hunduma keessan faana haa ta'u hunduma keenya faana haa ta'u. Egaa maatiiwwan waaqayyoo samoona ajandaa hedduutu kakka'aa jira. Ajandoota hedduu ka'an keessaa egaa tokkoffaanii waa'ee sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa kanarratti jechaadha. Egaa kaan jigeeraa dhoowwameera kan jedhus ni jira. Baga gammaddan kan jechaa bahanis ni jiru. Hanga har'aatti karaa sinodoosii Itoophiyaa wantoonni lafa bu'u kan dubbatame tokko hin jiru. Waan garagaraa ni dubbatu. Abboota keenya ni arrabsu, abboota keenya gadi ni qabu, suura isaanii gadi galabbatanii bakka waan garagaraatu jira. Nuti immoo yeroo akkasumatti dhugaa dubbannu immoo hammeenyi garagaraa, sodaachisoon garagaraa, arrabsoon garagaraa bilbilanii koomentiidhaan waan garagaraatu jira jechaadha kan nurra gahaa jiru. Amma ani arguudhuman dadhabe hiriyoonni koo dhufanii mataa suura koofaa gadi galabbatanii TikTok irraan akkaan arrabsaa jira. Waan garagaraatu jira jechaadha. Garuu ani dhugaan dubbadheeni malee
yookaan nama ajjeesne yookaan hinanne yookaan hammeenya namatti hin dubbanne arrabni koo kun arraba hin taane jecha hin taane namatti hin dubbanne jechaadha maatii Kiristoos. Haa ta'uti garuu uummanni cal jedheetuma nama arrabsa jechaadha. Kun hundi dhugaa dubbachuu keenyaaf. Kanaaf immoo amma immoo gaa kan haasa'amaa jiru maalidha? Abboota keenya keessattuu immoo abbaa isa Jimmaatti muudaman sunfaa dhukkubsataniiru du'uuf ka'aniiru waaqayyo kadhannaa keenya dhageedhaniillee du'a namaatti dhibee namaatti illee kan gammadantu jira kiristaana jedhamanii jechaadha. Isaan immoo nagaa isaanii jiru dhibee itti kennan jechaadha. Kana malee immoo egaa mata duree dhumarraa akkuma kaan immoo abbaan keenya Abuuna Saawuroos qarshii miliyoona 20 irratti argame jedhanii egaa miidiyaa isaaniitiin isaasaru waan baay'eetu ka'aa jira feesbuukiidhaan karaa garaagaraa jechaadha. Miliyoona 20 irratti argame. Miliyoona 20 koo isaan bushaa kutaa lallaba guddaa tokkooti kutaa godina Shawaa Kibba Lixaa. Amma abbaan kun hojii afuuraa akka ittiin gaggeessaniif egaa maqaa isaaniitiin ni banama akkaawuntiin maaf hin banamu isaan hojii gaggeessaa paappaasii kutaa Shawaa Kibba Lixaati. Hundumti isaanii warroonni paappaasonni kun hundi isaanii osoo ilaallamee warroota Sinodoosii Itoophiyaa keessa jiran jechaadha. Hunduma isaanii isaan guddaarraa kaasee hanga gadiitti yoo ilaalle maqaa isaaniitiin kan baname bakka itti bubbushan suniif kan baname hedduutu jira akkaawuntiin jechaadha. Hubadhaa. Akkaawuntiin jiru kun immoo yoo xiqqaate qarshii miliyoonota hedduutu irra jira jechaadha. Dhugaa dubbachuuf kan Abuuna Saawuroos yoo ilaalle miliyoona 20 miti. Kan hunda isaanii kan tokko isaanii yoo ilaalle immoo yoo kana caale malee kanaa gadi miti. Dhugaa maaramiiti. Hundumti isaanii bira jechaadha. Haa ta'u amma gaa Abuuna Saawuroos kana gaa maaliifii kana dura mucaa qabu jedhanii haasaanii waan godhan dhabanii soba jalaa taanaan caal jedhan. Sambooda isaa nama haraadhaa akkas jedhan. Ofuma isaanii immoo sanyummaa kaasan waa'ee Oromoo maaltu isaan gashee isaa nama haraadhaadhan. Innis ta'uufii didee caal jedhan. Footoshoppii garaagaraa hojjetanii abboota garaagaraa arrabsanii waan godhan dhaban. Amma immoo suura kaasanii barreeffama barreessanii kunoo qarshiin ammanaa isaanii irratti argame jedhanii haasaa jiru. Dhugaas sobas ta'uu danda'a waan kun. Yoo dhugaa ta'e ani immoo gaaffii tokkoon qaba na hubadhaa seeraan. Kanaan dura gara Maqaleetti Sinodoosiin Itoophiyaa dhiifama warroota Sinodoosii yookaan immoo beeta keenyatti Maqalee jiru dhiifama gaafatanii waliin hojjannaa akka duraatti deebina jedhanii Abuuna Maatiyaas gara manbara Salaamaatti Paappaasii achitti barreessaniiru jedhanii nuuf gadhiisan. San booda chaappaa Abuuna Maatiyaasiin firmaa isaanii mallattoo isaaniitiin guyyaa torban darbe keessa jechaadha. Abuuna Maatiyaas ani gonkumaayyuu gara akkanaatti hin barreessine kan jedhu waraqaan gadhiifame. Hubadhaa. Ilaala. Dura Sinodoosiin Itoophiyaa xalayaa gara kutaa biyya Tigraay keessatti jechaadha mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Tigraayiif xalayaa wajjin hojjannaa dhiifamaan inni darbeera dhiifama walii goone wajjin hojjannaa kan jedhu xalayaan ergameera jedhan. Paappaasiin keenya Abuuna Maatiyaas gara Tigraayitti erganii jedhanii poosti godhani. San booda immoo waraqaan biraas ammas poosti ta'e. Ammaal jedhu Abuuna Maatiyaas maqaa ani gonkumaa gara Tigraayitti hin barreessine kan jedhu mallattoo isaaniitiin chaappaa tiitara isaaniitiin poosti ta'e. San booda dheengadda kana viidiyoodhaan Abuuna Maatiyaas dubbachuuf ka'anii Abuuna Phexros jalaan በይሳ እነሱ ማለት የፈለጉ እንዲህ ነው ወደ ትግራይ አላኩም ያለ የተባለው እነሱ አላኩም አፋን ራፉዳን ጀቻራ ላላ ዋንተ ከዝሩሞ አሲቲ ሁበቹ ደንደይ አጣውቲ ጃርሲ Abuuna Maatiyaas አባን ኬኛ አኒ barreesseera inni ammaa kun immoo aniyyuun beeku nan ilaallatu jedhan immoo dubbatan. Erga akkas ta'ee amma Abuuna Phexros maal jedhanii dubbatanii waraqaanii ani Abuuna Maatiyaas ani hin barreessine jedhan kuni jedhanii inni poosti ta'e jedhan kun
namoota kaaniin kan barreeffame. Teeknooloojiin babal'ate guguddateera. Sobanii akkana baabbaranii maqaa isaaniitiin jedhanii maqaa isaaniitiin poosti goone jedhanii malee abbaan keenya dhuguma barreessaniiru jedhanii dubbatan akka ifa isinii ta'uufi. Egaa Tiiteraa Abuna Maatiyaas mallattoo isaaniitiin chaappaa isaaniitiin ani hin barreessine jedhanii erga teeknooloojiin guddate namni biraa sobee foorjidii hojjate Abuna Saawiroos kan ammoo miliyoona 20 akkaawuntii isaaniirra jira jedhanii foorjidii waraqata hojjechuu hin danda'aniire. Mee wal bira fidaaga erga Abuna Maatiyaas inni barraa'e sun chaappaa isaaniitiin firmaa isaaniitiin barraa'e soba ta'e koppii ta'e namni biraa sobee fakkeessee barreesse Abuna Saawiroos kunoo fakkaatee barraahuu hin danda'u. Kanuma naa deebisaame. Silaa abbaan keenya waraqata wayii Maqaleetti barreessaniiru jedhanii poosti ta'e. Sanbooda immoo ani Maqalee dhumattuu hin barreessine jedhanii waraqata chaappaa tiiterii akkasumas mallattoo isaaniitiin ani hin barreessine Maqaleetti hin barreessine kan jedhu waraqaan ammas poosti ta'e. Abuna Phexros fa'aa immoo manbara paatriyaarkiidha ammas immoo maaltu dhagahame abbaan keenya barreessaniiru hin barreessine jedhanii warri poostitan sun sobanii akkana baabbaraniiti akkuma footooshooppii kana jechaadha. Sobanii fakkeessanii hojjetanii akka abbaan keenya hin barreessine jedhanitti poosti godhan malee abbaan keenya Maqaleetti waraqata barreesseera jedhanii ibsa kennan. Erga chaappaadhaan mallattoodhaanuu fakkeessanii erga tiiteraanuu fakkeessuun danda'ame isa isteetimentii baankii miliyoona 20 Abuna Saawiroos irratti argame inni jedhu kuni soba akkamittiin ta'ure akkamitti dhugaa ta'are naa ibsaaga. Otoo mallattoo arginu osoo tiitera arginu soba arga jennee waraqata miliyoona 20 irratti barraa'e kun immoo akkamitti dhugaadha jennee fudhanna. Maaloo dhiiroo nutis haa ta'u abaa caalaa lakkoofneerra baranneerra maalumaaf akka uummata kana akka nama waan beeknetti maaliif nu laaltu uummata kana nama umaan beekne miskiina uummata kiristaanaa kana maaf raastu maaf itti haasoftu mee maatti taphattu kiristaanotatti amantaa qabanneem kiristaanummaadha kun siyaasa keessan fudhaa ba'a mana amantaati nuti siyaasa gaa nuti sanyummaa zaranyummaa kaasneerra isin qulqulloota mee maaliif namatti haasoftu uummata kiristaanatti naasayin adaraa waaqaa waaqayyo iyyuu hin jaalatu maaloo ani na ajaa'iba dhugaa waaqayyooti. Gaafaan keessanii dhugaa ta'a. Gaafa abboota keenya irratti dhufu immoo wanti hundiyyuu yeroo nuti falminuuf sobadha siniif. Gaafaan abboota keessanii wanti nuti dogongora xinnoon uumamtu sobanii akkas godhanii jettu. Gaafa isin immoo itti yaaddanii dogongora guddaa abboota keenya irratti hojjettanii nuti immoo soba keessa mul'isnu arraba keessan arraba dhageenyeen beekne nu arrabsituu gadi nu galabbattu waan barbaadan taatu gaa sinitti ho'aa akkana taatu maraattu sammuun keessan gaa akkana ta'a sinitti danfaa hin maraacha jechaadha. Dhugaan akkasi gaa silas dhugaan nama maraacha nama danfisa. Mee guyyaa tokko mee akka namaatti dhaabbadhaa yaada. Abuna Maatiyaas Maqaleetti hin barreessine waraqaa jedhan sun sobaniiti akka Abuna Maatiyaasitti chaappaa isaaniitiin firmaa tiiterii isaaniitiin sobanii hojjetanii poosti godhan malee Abuna Maatiyaas dhuguma barreesseera jettanii uummata amansiistan. Erga chaappa amma sirran deebi erga tiiterri abbaa keenyaatiin firmaa isaaniitiin erga soba ta'ee erga waan sobaa hojjetanii namni kun jechaadha teeknooloojiin fagaate akkuma isin jettan erga waan hin taane hojjetame osoo mallattoo fi akkasumas tiiterri isaaniirra jiru erga soba ta'e akkamitti lakkoofsi kun miliyoona 20 jedhu kun gaa Abuna Saawiroos dhugaa ta'a. Mee naa deebisaa kanu maal dhiiroo namni mee akka uumatti nu amansiistu mee namoonni viidiyoo kana laaltan qalbeeffadhaa tonkolii isaan hojjechaa jiran. Tarii isiniin galle ta'uu danda'a amma sirran isinii deebi'a hubadhaa ela Abuna Maatiyaas hin araaramnaa jedhanii
Maqaleetti barreessan warra Tigraayiif Ortodoksii Tigraayiif barreessan namatti tolash. Barreessanii waraqaan kun chaappaa isaanii chaappaa mana amantaa keenyaa qaba. Tiitara abbaa keenyaa Abuuna Maatiyaas qaba. Mallattoo isaanii qaba. San booda guyyaa lamaan booda immoo waraqaan tokko poosti ta'ee argine. Kunis tiitara abbaa keenyaa qaba. Mallattoo isaanii qaba. Chaappaa mana amantaa qaba. Kan Abuuna Maatiyaas jechaadha. Waraqaan kun immoo maal jedha akka isa duraa haraara osoo hin taane maal jedha seetan? Ani gonkumaa gara Tigraayitti waraqaa barraa hin beeku. Ani waraqaa gara Tigraay deeme kana hin barreessine jedhanii maqaa abbaa keenya Abuuna Maatiyaas Reesa Liqaana Phaaphasaa Itoophiyaa zaman bara Taklaa Hayimaanoot wayi cagee isa jedhu kana jechaadha. Isa qaba san booda ani hin beeku kan jedhu waraqaan tokko immoo poosti ta'e. Maali dhiiroo maa jaarsa kanatti taphatu kan isaan hin hojjenne maaliif jedhu jennee suma haasofnu viidiyoodhaan immoo Abuuna Phexros faa maal jedhan. Kanaan dura ragaan sobaa miidiyaarra naanna'u jira. Abuuna Maatiyaas immoo dubbatan irraa fuudhanii jaarsa afaan qabatee dubbate namichi inni sun. Achumattuu rakkinni akka jiru beekuu qabdu. Maal jedhe ani barreesseera dhuguman barreessee ani hin barreessine jedhee maqaa kootiin kan poosti ta'e sobadhaa jedhanii jaarsis namichi sunis akkana ta'a dubbate. Gaariidha. Erga inni dhuguma soba ta'ee erga dhuguma barreeffamee chaappaa mana amantaa keenyaan tiitara Abuuna Maatiyaasiin akkasumas mallattoo Abuuna Maatiyaasiin erga ragaan sobaa hojjetamee poosti ta'ee hubadhaa erga soba ta'ee chaappaa isaanii irra jira maqaan isaanii irra jira tiitarri isaanii irra jira soba jedhamee erga soba jedhamee miiliyoonni 20 Abuuna Saawiroos irratti argame jedhanii inni isaa waraqata chaappaa hin qabne chaappaa isaa mul'ate hin agarree hin qabne poosti godhanii yaa ummata gudii kana ilaalaa Abuuna Saawiroos irratti miiliyoona 20tu mul'ate inni jedhan kun akkamitti dhugaa ta'are meenaa ibsaa gaa akkamitti dhugaa ta'e osoo chaappaa agarru osoo tiitara arginu osoo mallattoo arginu kan isaanii soba erga ta'e kan Abuuna Saawiroos kun immoo akkamitti dhugaa ta'e miiliyoona 20 akka dhugaatti immoo osoo laallee Phaaphaasotuma isaanii kana hundi isaanii osoo qoratame miiliyoona 20 miti biliyoonni 20 iyyuu irraa dhabamu dhugaa dubbachuuf immoo jechaadha. Waliin beeknu nuti. Abiyyi gaafa walgahii waametti meera. Biyya alaatiis biyya keessaayis akkaawuntii keessan irra qarshii jiru beekaan. Yoo of eegdan of eegaa. Ummata burjaajessina yoo tajaajiltan seeraan tajaajilaa. Kaayyoo keessan bareerare akeekkachiiseeti kan isaan gadhiise malee dhadhaa dhibeen miti. Baga gammaddan sin jechiisisaa kan bulan ofii isaanii akka itti raafamaniiti. Waan hin taane haasaa jira jaarsi sunis. Hiriira nagaa waamanii hiriira nagaa fa'aa waamne jechaa jiru. Sanbeetuu birra dhaqaa laalaa nan hojjedha. Kanaaf mee ilaalaa gaasa akkasitti wal xaxaa jiru akkatti sobaa jiru irraa of eegaa yaa kiristaanota. Yaa soo gidda ofii jettu minyaa ta'uu didan dhagaadhaanis gatuu jedhe. Harreen sakaallaa kuttinnaan ofittuu gabaabsitee jedhu. Abbaa koo mammaaka kana dur lubbuu isaa maaruuti. Kanaaf dhugaan jirtu kanadha. Dhugaa faana dhaabbadhaa. Hin fakkeessina. Nama sodaatina. Kutannoo godhadhaa. Ejjennoo godhadhaa. Kanadha jechaadha. Dhugaan jiru mee naa deebisaa gaamma sirra deebiin jedha mee naa deebisaa. Isa chaappaa arginee isa tiitara arginee isa mallattoo arginee erga soba jedhanii Abuuna Saawiroos miiliyoona 20 waraqata abbaan barbaade qopheessee irratti miiliyoona 20 mul'ate jedhamu soba yoo jenne maaltu nu qaanessare hankeessanoo silaa nu amansiistanii dhugaa dhattanii nuti garuu namannu uummata keessan amansiisattanii dhugaa yoo ta'e sikkoo xinnoodha iyyuu kun maal fiddu xinnoodha dhugaa soo ta'e biyya alaaf biyya keessaa isaan guuranii jiran qabeenya mana amantaan guuranii jiran meeqatu jira. Kanaaf Waaqayyo hunduma keenyaafuu qalbii nuuf haa kennu. Egaa waan dhaggeeffattaniif galatoomaa waan biraatiin walitti deebinaa subscribe gochuun dagatiina. Waaqayyo hunduma keessan faana haa ta'u. Araarsummaan Dubroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalalti duuka buutotaa hunduma keessan hunduma keenya faana haa ta'u. Naaf jiraadhaa nagaa ta'a galanni Waaqayyoof. Ameen.